Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Ahlaam Itiyoo bakkuma jirtanitti nagaa fi rahmanni Rabbii isin wajjin haa jiraatu. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe, share, like gochuudhaan akka nu deeggartan, warroonni duraan immoo maatii keenya taatan baga Rabbiin nagaan walitti nu deebise jecha guyyaa har'aan tana mana keenya keessatti wanta jechuudha akka iskiraabitti fuula keenya fayyadamnu kan keemikaala irraa nutsuu ta'e akkamitti mana keenya keessatti akka qopheeffannudha yookaan immoo ofii kiyyaa wanna itti fayyadamee jaalladhe obboleewwan kiyya qooda jedhee waan na gammachiiseef kan isa kana hojjedhee qabadhe dhiyaadhe jechuudha. Hanga dhuma viidiyoo kanaa na wajjin tura. Kan nu barbaachisu meeshaaleen nu barbaachisu isa kana hojjetuudhaaf buna daakamee mana keenya keessa jiru, loomiidha, sukkaara nu barbaachisa. Ergasii damma nu barbaachisa jechuudha. Dammi oriijinaal osoo ta'e baay'ee tokko gaariidha. Bunni illee ani manuma keessatti akaayee daakee qopheessee jechuudha. Manuma keessatti kan alaa bitame miti, kan mana keessatti hojjetame. Kanaafuu keemikaala irraa nutsuudha jechuudha. Karaa hojiitti yoo dabarru ani maankaa lama kan fayyadamu jechuudha. Maankaa shaayii lama kan fayyadamu bunarraayi. Isin immoo tokkoof gimmaashas fayyadamuu ni dandeessan, garuu baqii kan ta'u lamuma jechuudha. Ergasii booda sukkaara immoo maankaa tokkoon fayyadame. Sukkaara maankaa tokko. Sukkaara illee yoo dandeessan sukkaara daakamaa osoo ta'e gaariidha. Boodarra yeroo dibattan sinin dhibu jechuudha. Ergasii loomii, cimaaqii loomii. Loomiin illee oriijinaaluma akkuma argitanii. Kanaafuu cimaaqii loomii xabbitaa 6 akka 5 illee yoo ta'e, kaniif immoo maankaa shaayii gimmaasha illee yoo ta'e ni ta'a, rakkoo hin qabu jechuudha. Ergasii damma maankaa shaayii tokkoon fayyadame. Maankaa shaayii dammarraa jechuudha. Isin immoo yoo kan isiniif walitti makamuu dhabuu danda'u ta'e ittillee dabaluu ni dandeessan. Homaa wanni rakkina fidu hin jiru jechuudha. Kanaafuu ani kan fayyadame garuu maankaa tokko. Ergasii maal gootanii, ani yeroo boota mijaa'aa waan hin jirree fi bishaan ho'aa keessa yeroo muraasaaf teessistanii, maaliif jennaan sukkaaraa fi dammi kun wal makatee walitti isiniif dabalaqamuu danda'a jechuudha. Kanaafuu bishaan ho'aa keessa yeroo muraasaaf teessistanii, ani kinoo boota mijaa'aa waan hin jirree fi bishaan ho'aa keessa godhadheen walitti naaf makamee baay'ee bareeda ta'ee jira. Erga kana goonee boodatti fuula keenya saamunaadhaan mul'atu goonee dhiqannee yeroo dhiqannu sani bishaan ho'aadhaan, bishaan ho'aa jedhukaa bishaan lassi jedheen osoo dhiqanne baay'ee gaariidha. Qodaan fuula keenyaa ni banama jechuudha, ni banama. Kanaafuu ni dibanna fuula keenya, yaani qibbitti goonee fuuluma madadee yeroo diban daqiiqaa 30 fuula keenya irra teessisna. Erga fuula keenya irra teessisnee yoo goggogeessan ofirraa dafnee dhiqoo osoo hin taane bishaan xiqqoo lassi jedhe wayiitiin jechuudha. Ho'as miti, bishaan las jedhe wayiitiin masaaj goona jechuudha. Fuula keenya kana masaaj goonee ergasii yeroo masaaj goonu kana qodaan fuula keenyaa jechuudha ni banama. Ergasii xiqqoo turre akkasuma masaajuma goonee erga namoo bishaan qorraadhaan dhiqan. Bishaan qorraa wanni fayyaduuf qodaan fuula keenyaa kan dura baname suni akka walitti deebi'u kan nu fayyadu jechuudha. Baakteeriyaan adda addaa akka qodaa keenya keessa hin seenne kan nu fayyadu. Kanaafuu bishaan qorraadhaan ni dhiqanna. Erga dhiqannee booda kireema wanta isin daa'imman fayyadamtan xiqqishuma dibanna akka hin jenne jechuudha. Baay'ee tokko wanta na fayyadeedha. Isa kana jarrabaa ilaalaa, isinillee akka isin fayyadu abdii qaba 100%. Immoo wanta na gammachiise keessaa keemikaala irraa nutsuu kan ta'edha jechuudha. Keemikaala wanna jedhamu of keessaa hin qabu. Kanaafuu mana keenya keessaa akkana fayyadamuun kana waan jedhukaa maadaatii balleessa jechuu kiyya osoo hin taane xiraatii fuula keenyatiif baay'eedha kan nu fayyadu jechuudha.
akkasumallee lislissi jedhee nuuf bareeda qodaan keenya jechuudha. Kanaafuu isinillee akka itti fayyadamtan anillee wanna jaaladhe yookiin wanta na gammachiise tokko kan obboleewwan kiyyaa qooda jedhee viidiyoo kana hojjechuu danda'e jechuudha. Obboleewwan kiyyaa inshallah isinillee akka itti fayyadamtan abdii qabaa. Channel keenyallee subscribe nuuf godhaa, like nuuf godhaa, akkasuma yaada qabdan immoo commentii jalatti nuuf barreessaa jechuudha. Maatillee warran nuuf hin taane inshallah maatii keenya taatanii viidiyoo keenyan gadhumaatti daawwataa. Kara fuula duraatiif wanta jechuudha fuula keenya akkamitti akka kunuunfachuu dandeenyu kan viidiyoo hedduu hojjechuu ni danda'a inshallah. Kanaafuu hangasiif nagaa rabbii keessanaaf jiraadhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.